السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا فوردوتا يا هوبون دكيسانو بغانغان وجراتان اسنين جرا كبجمتوتا فوردوتا كينيا غويا هرا واني ان كبد اسني ديرا يادا امتا كيسان ورا كيسانا دبسانيتي ساني فويو اكوما بيكامو نامونتا هدوتو يچانا نامون مراسني برانكي ان كفايه راتو جد سن راتي اسين ارتين براباتي يرو برانكي ان رو جد كاي غرود عمر ايي منا غوتي جرتي فيديو اسين ايي منا غوتي سن يمورام نمالي ايي منا غوتي برانكي سن غد يسو دندهيچا ناموني هدو ناموني مراسني وركي سن دبسن لكي اسين ايي ما سي غدو امس اجكينان ارغو بربانا يوكا سغليدان يوكا إسي نوديسي نانجرانيا موف إسي نبران نجرتو إسي ديسو ندندو غارو بالبلان أكسي نامان تنيف برانكي رو وجد كان ديفا منا غوترتيمو نانغوني سغالي مرات تيغالچي جيرا غبار وراب دي تيغالچي نانجراني دوغارا غبار وراب تيغالچي هاتاو إسين اوسو اييما نانغورين برانكي كامو نامني كامو برانكي اييما اوسو نانغورين غدين إيسو ijoolleen akkas jedhanii yaada kana irratti abadan arguu barbaanna sagalee siilee taatu dhaga'uu barbaanna naan jedhan Dubaay irraa nama tokko akkas kanaafuyyuu guyyaa san dhiifama naa gooteerti moo naa gooteen jirru kifaaya itti bilbilee ka sagalee isin dhageessaa jechaadha hanga dhuma sagantaa kennan na hordofaan affeerraa kennan garuu yeroo biraatiif kabajamtoota furdota keenya beeka piraankii kamuu hojjedhee Abbaan piraankicha hojjetan piraankichi nama aarsa dhugaa piraankiin kamuu kana namatti tolu hin jiru. Namni piraankii yoo warra hojjetu osoo hin beekin icciitiin jirre hima. Osoo hin beekin waan hin taane dubbata jechaadha. Osoo hin beekin waan hin yaadamne dubbata. Kanaafuyyuu piraankii namarra hojjedhee abbaan sun dhiifama osoo naan godhiniin siyoo deeme boodarra isa dhiifama gaafadhu malee viidiyoo kamuu gadhiisee illee hin beeku gara fuulduraallee gadi hin dhiisu akkasitti akka hubattan isin jira. Amma fammoo kifaayatti bilbilee dhiifama nama gooteertamoo naa gootee kan jirre naa gooteertimoo naa gootee kan jirre sagalee isiirraa dhageettan isin jira hanga dhuma sagantaa keenan hordofaan affeerraa koote. Akkuma beekamu kabajamtoota furditoota keenyaa wanti akkanaa yeroo lamaaf naddeebe daawwattoota irraa koomiin guddaan ka'uun yeroo lammataatii fi tokko ayyaan irratti isiis dhageessee sagalee dhiifama naa godhee namni sunis dhiifama godhee amma bitti bilbilaa jira jaarsa ka jaarsaatti telefoonni ka isii anis hin beeku waliin yoo jiraatan hello salaam alaikum akkam bulte kifaaya alhamdulillah nagumaami maaliin raftamu haa jadiidoo naguma keetiimi kasin jedhu kifaaya sagaleen keenii waraabamaa jira. Piraankii gaafa duraa sirratti hojjedhe sani. Piraankii osoo dhiifama naan godhini deemte san irratti piraankii yeroo san aartee dhiifama naan goone deemte mana dhufee dhiifama si gaafadheera moo dhiif si gaafadheen jiru ani. Maan naan jettee ati nagaa an si gaafannaan. ها مشكلات تكجرتو دفاع مسيكودي namootatu karaa keessaatiin na dubbisanii ijoolleen baay'ee si jaalatan biyya Dubaay irraa nama lama Suudii irraa nam tokko shukran si faadi adinaa reefi rakki daawiti dhugaadha way dhugaadha ko jara sanni namni lamaan sunniin bilbile nama lama Dubaay irraa nama lama Suudii irraa nam tokko bilbilanii isiin guyyaa san dhiifama osoo siin godhin viidiyoo dhiiste akkasumas nu hordofaa kee waan taaneef dirqama sirraa qabna abdii jaalala qofa osoo hin taane dirqama sirraa qabna dirqama kan keetiin viidiyoo waraabii sagalee kifaayaa nu dhageessii naan jedhani sanii fi sagalee kee waraabaa jira. Laa jaati waa fi mushkilaati. Mee yaada waan jara sanii dhaamtu hoo jiraatee fi waan jara sanii dhaamtu. بس شكرا لي سادسة يعني عبد الرعاية القبول عادينا في براكينا حقا وخلتيف يعني يفهم سقافتي رمو سقافتين جرو أبدين قياسني نقافته طيب ما فارتي ديمتي سينجر أمال جتاني هاي دكانا معسن دواس قياسن إما أرتي تشادا يا كبير أنا كثير بردلت بس يلا عادي
maal si la ummata tu barama maal jira ala seeta kifaaya guyyaa sammaaf aartee deebitee ammoo akka dhiifama naa gooteette naani akkamiin siigooti yoo siigootee jiraatte sagalee nu waraabi nu dhageesse yookaan viidiyoo isii waraabe nama viidiyoo waraabuu hin danda'u itti bilbilee waraabaa sagalee isin ha kalas warri kunni warri akkas jedhee yaada kenne kun warra baay'ee si kabaju warra baay'ee si jaalatu isaan kana mee maal jettaan ati kabaja isaaniif jaalalli isaan si qaban kanaaf maal jettaan ati isaanii wallahi galatoomaa isaanii itti galatoomaadha aywa ha ha sagaleen kiyyamu ama oo keen nagam maal jettame galatoomaa jaafi haala isaatti raakkabu tole galatoomi jadiidoo jira jadiidoo hin dhufe wallahi garaatu eewa yoo dhufe naa bilbiloo galatoom ulfaadhu akka sagaleen si waraabamaaru sitti mee sagalee kan kee waraabee saniifuu ummata ampiraankii sirra dalaguuf natta aaranii sagalee kana isii nu dhageessisii saniifuyyuu waasaappii kennaan osoo hin ta'in viidiyoocha san dirqama sirraa qabnaa yuutuub irra gadhiistee karaa saniin daawwanna malee karaa waasaappii kenkeetis sin dubbisnu warra naan jedhe saniin jedhee sagalee kan kee eeyyama kan kee gaafadhee si waraabee tole naan jettee naa waraabamuu kan keetiif atis galatoom ulfaadhu siin jedha. Yalla nagaan nuu turi. Kana jechaadha kunoo dhumate dubbiin argitani. Garuu warra xayyib amma anillee iddoo kan akka gaafii kaasuudha. Tole. Yeroo ayyaani akkasitti piraankii isiin irra dalagee isiin dhumarra dhiifama naan goone dhiifama namni naa godhu malee piraankii gadi hin dhiisu isiniin jedhee jira. Isii aartani ka isii aartanii akkas naan jettani viidiyoo isinii gadhiise ka kifaayaa irratti an dalagellee aartanii viidicha san nu qofa osoo hin taane nama hunda mufachiise viidiyoon suni nu gadhiisi jettan kabaja osoo hin taane dirqama sirraa qabna naan jedhani warroonni ijoolleen Dubaay jirtu suni jaalala kan kee qofa osoo hin taane dirqama kan keetii viidiyoo san waraabi gadhiisii naan jedhan tole jedhee kun waraabe isinii gadhiisa jechaadha inshaallah yoo rabbi dhadha tole guyyaa namni narra dalagu maaliif isiniin aarsine guyyaa namni narra dalagee na aarsan hoo maaliif isiniin aarsine jara saniini bilbiltaniiti maaliif abdii aarsitaniirtanii dhiifama haga abdiin viidiyoo chasan abdii bira dhaxxanii gaafattanii dhiifama abdiin dhiifama isinii godheera haga jedhutti isinii wordofnu maaf hin jenneem ana qofaan maa jettansa kana isin gaafadha angaruu kunoo kifaayaallee akkuma argitan jalqaballee viidiyoon sun gaafa gadhiifamullee dhiifama gaafadhee isin tole naa jettee gadhiifadhu naan jennaan gadhiifeesse jaarsisni beeka amma ammoo waan mana hin jirre malee silaan dubbisa telefoonaan isinis dhiifama naa gootee jirti akkuma sagalee dhageettan kanaaf viidiyoon kun wanni waraabameef kabajaa fi jaalala an dhageeffattoota kiyyaa qabu agarsiisuuf kan waraabame waan ta'eef akkuma isin jettan dirqama narraa qabdanii akkuma isin jettan kabaja isiniif qabuuf jecha waan kana waraabee isiniif gadhiise kana warri kifaayaa piraankii yeroo angoodheessan piraankii angoodheessan irratti nattaartan kun akkuma argitan kifaayaan dhiifama naa gootee nagaa wal dubbisne walirraa cufanne telefoona kana isiniin jedha warri piraankii yeroo harawaas keessa seentanii ammoo piraankicha san hin daawwannellee liinkicha isin jala isin kaaya daawwachuu dandeettan isiniin jedha kana fakkaata kabajamtoota hordoftoota yaayya hooppi hordoftoota yuutuuba kiyyaa hundi keessanuu kana naa jiraadha naa galatoomaa baay'ee isin jaaladha